Bilbilli keessan yeroo fayyadamtan istaakii gochaa yoo isin rakkise seetingii sirreeffachuu qabdan tokko isinitti agarsiisa. Bilbilli yeroo fayyadamtan istaak gochaa yoo isin rakkise yookaan immoo biizii ta'aa yoo isin rakkise aappii garagaraaf bantanii yoo fayyadamtan seetingii garagaraatiirra yoo seentan iskiriiniin isaa spiidiin qabu yoo ta'e faastii ta'e iskiriiniin isaa isiniif hin ajajamu yoo ta'e seetingii sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Iskiriiniin bilbila keessanii faastii ta'e spiidii iskiriinii keessanii dachaadhaan akkamitti akka dabaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee warroonni haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkana gubbaa gad harkiftanii seetingii irra ni seentanii. Seetingii irra erga seentan booda akkana ol harkiftanii diispilee kan jedhu kanarra ni seentanii. Achi booda ammas akkana ol harkisuudhaan gara xumuraa kana viizhin enismenti kan jedhu kun ni jira. Isarra al tokko kilik ni gootu. Achi booda ammas akkana ol harkiftanii achi booda asirratti Redis animation kan jedhu kanarratti kilik gootanii seetingii tana banaa taasiftu jechuudha. Akka kanatti banaa yoo taasiftan iskiriiniin bilbila keessanii salphumatti sensitiivii ta'ee akka isiniif ajajamu isin gargaara jechuudha. Istaak akka isin jalaa hin taane bilbilli keessan sensitiiv ta'ee salphumatti isiniif akka ajajamu taasisaa jechuudha. Akka kanatti seetingii kana sirreeffattanii iskiriinii bilbila keessanii ispiidii isaa dachaadhaan ida'uu ni dandeessan isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii.